akkamitti akka YouTube channel fayyadamnu ilaalla na wajjin tura. Shama hordoftoota G2 Oromiyaa hundi keessanuu jarra jirtu akkam jirtaniin isiniin jedha. Har'a viidiyoo tokko qabadheetiin walitti deebineetiin jirra. Viidiyoon kun illee maalidha jechuun keessan hin oolu. Aappii lamaan takka fayyadameetiin akkaataa YouTube channel ittiin fayyadamu yana jechuun immoo suuraalee mimmiidhagoo qalbii namaa hawwatan akkaataa irraatiin kennu kan isinitti agarsiisu ta'a. Anin fakkeenyaa fi kanneen akkasitti irra kaa'eetiin jira suuraa viidiyoo kan kootiti jechuudha. Kan dhuma isaa irratti yani jechuun kana jechuun immoo YouTube ni tokko maalummaa mata duree isaa kan ibsu karaa gabaabaadhaan namni waan barbaade sarchii godhee akka argatu akkuma tiitilii isaa jalatti barreessuun kan wal qabatu kan achi keessatti maal akka ibsu mata dureen sun viidiyoon sun kan jedhu kan achi keessatti ibsamu ta'a jechuudha. So karaa kamiin akkatti dalagame yookaan immoo dhuma viidiyoo kamiyyuu live illee haa ta'u viidiyoo waraabneetiin gadhiisnu illee yoo ta'e channel isaa fayyadamuun baay'ee gaariidha akkaataa view garagaraatiif illee jechuudha. So kanaafuu akkaataa kamiin akka akkasitti fayyadamne kan wajjin ilaallu ta'a na wajjin tura. Ani isaa kanneen lamaaniin fayyadame. The remove back fi pixel level kan jedhu kanneen lamaaniin fayyadame jechuudha. Kan ammoo isa argamna kan jedhuuf immoo karaa gabaabaadhaan YouTube playlist keessaa argachuu ni danda'ama jechuudha. Remove back kan asumaan search goona. Asuma kana irratti gadi buufanna jechuudha. By the way, ani gadi buusee waan hin qabuuf jecha open jedheetu maaniin seena. Erga open jedhee seennee booda waan baay'ee nu rakkisu hin qabu jechuudha. Asumaan suuraa as duuba isaatitti wanti kamiyyuu jiraate duuba isaa irraa qulqulleessuuf yookaan immoo bareechuuf jecha kan fayyadu jechuudha. Asumaan galaarii keenya keessa nu ajaja. So asumaan keessuma barbaannu keessa seenaa jechuudha. Ana mee suuraa kana yoo fudhadhee jedhee akkatti sana baasee kana daawunloodiin godhadha jechuudha. Duuba isaa kan wanni biraallee osoo kan jiru ta'eetiyyuu bareechee isa duwwaa bofa godhee na baasaa jechuudha. So daawunloodiin godha. Amma mootuu ani kanin irra kaa'uu barbaadu mata dureen kiyya maal jedha YouTube studio keessaan seennee irra gochuu dandeenya. Yeroo waraabnee san illee gochuu ni danda'ama. Yookaan mootuu waraabnee erga kaanii booda yoo live illee ta'e waan akkasitti irra kaa'achuu ni dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin mootuu yeroo YouTube irratti viidiyoo upload goonu Chrome keessaan illee yoo ta'e filannoo nu kenna jechuudha. Achi keessaan illee YouTube channel kan jedhu ofii kennaafis filannee irra kaa'achuu ni dandeenya. Karaa biraatiin immoo innis nu filata jechuudha. Viidiyoo kenna achi keessatti waraabne san keessa suurota jiruun bakka sadiitti nu filachuu ni danda'a. Almuhiim garuu harki caalaan kan ofii keenya filanneetiin irratti barreeffannee bifa garagaraatiin akkaataa barreeffamni isaa bareedee mul'atu ta'eeni irra kaa'annetu irra gaariidha kan jedhuun qaba. Isiniin jechuun barbaada. Anamma kanin irra kaa'uu barbaadu kanneen irra kaa'eetiin jira. Kanneen lamaanis nu wajjin irra godha jedheetiin dhiisee ture. Fakkeenyaaf yeroo biyya galte kan jedhu kanarratti yaada as kanaan ol qabatu barreessee gubbaa isaa irra kaa'uudhaaf bifuma kanneeniitiin jechuudha. Akkamitti akka irra kaa'ee wajjin ilaalla. Anuma faana tura. Viidiyoo suuraa mamma duuba isaa duwwaa godhee fide sanii as keessaan fida jechuudha. Template kan jedhu kana keessaanii appicha kana as akkuma kaanii playlistorii keessaa gadi buufachuu dandeenya jechuudha. So anamma gadi buusee waan jiruuf isuma kana sarchi gootanii gadi buufachuu dandeessu. Inni kuni hanga kana hunda guddaadha waan ta'eef
akka isarra nuuf taa'u jecha akka yuutuubitti taampilii isaarra yookaan dhuma viidiyoo irra nuuf taa'uuf jecha saayizii isaa kana xiqqeessuu qabna waan ta'eef as tuttuqaa sadiin gubbaarraa kananii tuuna size image kan jedhu kana tuuna jechuudha. Isa kana xiqqeessuuf deemna waan ta'eef asitti customer kan jedhu kana irra dhufna. Asitti immoo YouTube sample ta'uusaa asirraan mirkaneessinee dhufna jechuudha guys. So akkatti eeganuu fidee booda kana lakkoofsi kun immoo hin beektan jedheetiin yaada, namni hin beekne jira jedhee yaadu garuu yoo kan asitti lakkoofsa kana olillee kan fidu jira 1,000 akkas ni fida garuu ati 100 fi 20 irra kaa'achuu qabnaan isinin jedha asitti okay jennaani. So amma suurichi dura hangas guddatu kuni nuuf diqqaateetiin jira jechuudha. Barreeffama kana karanas fiduu dandeenya, karanallee fiduu dandeenya, kallattii barbaanneen kenna. Asiin immoo suuraa dura fidan galaarii keessaa fudhachuuf jecha pilaasii tana tuunna. From gallery deemna. Okay, amma suurichi an irratti fidu baasisuun kana waan ta'eef sorry. No. Suurichi kanaadha. Isa kanaan fudhadha jechuudha. Asis godhuu danda'a, asis godhuu danda'a. Saayizii isaallee kan guddisuu ta'uu danda'a, akkattis xiqqeessuu ni danda'a. Akkasii kana godhee jechuudha hin barbaade. By the way asiin illee akkas gochuun ni danda'a. Garuu suuraan asii saayizii kana guutuu qaba jechuudha. Asii hangasii kan akka bareedutti yaani akka nuuf tolutti ta'uu qabaata jechuudha gabaabumatti. Okay, barreeffamni as jiru kun immoo waan jennee irratti barreessuu barbaannu saniif jecha waan nu fayyaduufu so amma asiin iddoo akka qalamaa tana tuunna. Asiinis qalamuma kana deemnee tuunna jechuudha. Mata duree keenya irratti barreeffachuu dandeenya jechuudha. Okay, erga akkatti barreessinee booda barreeffama dheeraa kana akka achitti gaggabaabsineetiin bareechinee irra kaa'achuuf jecha gaggabaabsuu qabna. Asittis ni gabaabsina, barbaanne immoo achis birastis finnee gabaabsuu ni dandeenya. Garuu asumatti hin gabaabsisan agarsiisaa jechuudha. As jidduma isaa kana tunneeti. Isuma kana tunna jechuudha. Qastii kana ni mul'ata jedhee yaada already. Isuma gabaabsina, barreeffama kana immoo asittis qubee gurguddaatti sileeffachuu ni dandeenya. Isa kana tunne okay jennaanii jechuudha. So barreeffamni kun akkatti nu dhufee jira. Erga dhufee booda barreeffama kanaan xiqqeessinee akka bareedee nu taa'uuf jecha saayizii isaa gargaartan jedhee yaada. Isuma kanaan xiqqeessina. Barbaannu gara naan kaa'uu dandeenya. Barbaannus as dabarsuu dandeenya jechuudha. Okay. Wal qixxeeffachuu qabna bareechinee isinii akka galutti. So ammaaf akkanumatti haa dhiisu. Okay. Amma barreeffama kana erga akkatti dhiiseen booda guddisee yookaan halluu biraatiin bareechuudhaaf jecha as qubee E kana jala kanatti ni mul'ata jedhee yaada. Isuma kana fayyadamna. Pilaasiin tunnu as kanneen tuttuttanii wannuma barbaadan akka barbaadanitti barreessuudhaaf kan gargaaru waan ta'eef laaluun ni danda'ama. Barreeffamicha irratti guys okay.
barreeffamni achii sun as nu dhufee jira. Bifa kanaan akkaataa barbaadeen barreessuu danda'a jechuudha. Kanneen keessan kan tuqeen akkan barbaadetti na barreessaa jechuudha. Isa kanallee jechuu hin danda'a. Asuma irratti waa fudhadhu already. Okay. Akkatti eeganaa fidee booda amma bifa isaa kan barbaadetti jijjiiruu hin danda'a. Isuma kanneen keessaa kalar kan jedhuun barbaadadha jechuudha. Kalar kan jedhu kunooti. Halluu barbaadeen kaa'uu hin danda'a. Diimaanis booraanis kan manatti toleen jechuudha. Irra deemee kanneen jijjiiraa jechuudha. Okay. Guys. Kana dhiisu. Halluu suuraa picturii kan ishee duuba jiruu fi kan barreeffamicha kana jala jirullee bifa tokkotti deebisuudhaaf yeroon barbaade as isa kana biraan dhufa. As kana ni agartan jedhee yaada. Kana wantu akkatti isinii ba'a. Kalar kan jedhu kanasii kana filanna. Isa kana immoo kan barbaanne gochuu dandeenya jechuudha. Barreeffama kana immoo yoo akkatti saayizii isaanii straight illee gochuu ni danda'ama. Akka barbaadetti jajallistee illee barreessuun ni danda'ama. Kallattii kamiiniyyuu barreessuudhaaf jecha asuma eema kana bira deemnee asiin kanneen ni agartan jedhee yaada already. Bira deemuu ni danda'ama, sirreessuu ni danda'ama jechuudha isinii galee. Akka bareedutti bifa barbaadameen barraa'uu ni danda'a jechuudha. Okay, kalar isaallee asii mee kalaricha diimaa kanaan haa dhiisu. Okay, akkatti kaayetiin jira. Amma saving godhaa jechuudha. As wanta akka kaameraa gubbaarraa kanaan tuqa. As biratti akkatti yoo nuu fidee as qasxii kanaaf jiru kana ni agartan jedheetiin yaada. Isa kana yeroon tunne PNG kanarratti tuquu qabanna. Asiin kun akkanumatti jira. Asii yeroo baay'ee waan irratti hojjedhu fakkanaaf garuu as lakkoofsa akkuma takkaaf akkas fida 80 already akka sadanatti fakkaate 720 irratti deeffattanii erga kaatanii booda save to gallery gootanii jechuudha. Okay, erga akkasitti gallery keessaa gadi buusnee booda YouTube Studio keessa deemneetiin akka itti kennu wajjin ilaalla. Ani kaayetiin jiraayyuu garuu isa kana mootu wajjumaaniin hojjannaa jedhee dhiise agarsiisuu barbaade jechuudha. So viidichi kana waan ta'eef isuma irratti tuqaa amma YouTube Studio keessa jirra. Akkuma itti live seenee baheen dhiisee tureeyyuu amma immoo irra kaa'uudhaaf waan deemuuf jecha wanta akka qalamaa sananii agartan jira yaada ishee matonnaa jechuudha. Erga akkas tuqxee booda immoo asumaan illee isuma sii fida. As data kanatti sii filachiisaa jechuudha. Akkam akka irra godhuu barbaaddu customer sample kan jedhu kanarratti okee jennaani gallery kennu keessa nu ergaa jechuudha. Amma kan qopheeffanne isa kana waan ta'eef isuma fudhanna jechuudha. So erga suurichi as nu dhufee booda select kan jedhu kanaan okee jennaa jechuudha. Okay, save. Akkasitti irra kaa'uu dandeenya jechuun barbaadeetii uummata qashtii waan na wajjin turtaniif hundi keessanuu guddaa galatoomaa naaf jiraadhaan isiniin jedha. Viidiyoo keessan haala kanaan amma kun amma viidiyoon irra kaa'amee jiru suni wajjin irra keenne isa kana hunduma isaatu bifa kanaan irra kaa'uun danda'ama jechuu barbaadeetii. Kanaaf YouTube keessan haala miidhagaa ta'e tokkoon hojjechuudhaaf jecha
aappii lamaan kanneen akka fayyadamtan isiniin jechuun barbaadeeti. turtii hojii taasistaniif guddaa galatoomaa. YouTube kana like, subscribe, share gochuu hin dagatina. yaanni yookaan immoo gaafiin illee yookaan jiraatu ta'e karaa koomentiitiin barreessuu hin dagatina. turtii gaarii isiniif haa ta'u.